من دون نقصان ولا زيادة. أما بيتيني خدا سدفدا منها الصلاة والصيام والدعاء فاحفظ فخير طالب من قد وعى. أيوة، منها الصلاة والصيام والدعاء فاحفظ فخير طالب من قد وعى. منها جتوني عبادة سنراه. الصلاة جتون سلاني عبادة رب مقفف وجتمو قبض سنراه. والصيام جتون صوم النيس عبادة سنراه عبادة ربي وجتمو قبض. والدعاء خدانيس يجو دعائين سنراه. والدعاء جئ همزة ألفتي بود مالي في دود إيسي ضرورة نزمي داتي في بوسا بوسا إسيدا ولا لوتنا والفكيسو في يجو من قد وعى جاوانته في الأمرتي. والدعاء جئ همزة راديس مالي والدعاء جيجو دعائينيسي عبادة رب مقفف وجتمو قبض الراهي جارا. فاحفظ يجوني حفظ وان كان فخير طالب من قد وعى. نمني حفظي الرجال برتآتي وان كان حفظ بسر شمد قبر جارا. أما عبادة درقمة ربي كنمو قبض رب مقفف كنمو قبضو sanirraahi ta isii keessatti immaa sana biyyichaa hordofuun dirqama ta'u jechuudha. Salaata, soomanaa fi du'aa'iin jechuudha. Amma salaanni akkas tahuu ragaan maali? Waaqiimu salaata wa'aatu zakaata jedhe Rabbiin. Salaata sirreessaa hojjedhaa jedhe. Soomni hoo yaa ayyuha alladhiina aamanuu kutiba calaykumu siyaamu jedhe. Kanaatiitu ragaan jira jechaadha. Hadiisota baay'eetu jira maasis hadiisa Abdallah ibn Umar faadha. Waa'ee du'aa irratti hoo وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء هو العبادة. جاءنا ماسس إرجمان ديس براخي ستي سنفو خنا جيتشو مرقاني عبادة خنا رتي نتقابل جيتشو بك خنت ماسيسي حافظ بتشي كتابة مصنفين فاحفظ جد الآن فخير طالب من قد وعى. نمني وان برتوكو حفظوا الرجال برتأت يجالا يوكين فخير طالب الرجال برتادا من قد وعى جيتشون نما وان برتوكو حفظ يجالا. أما خير مبتدا قولي طالبي مضاف إليه دا من قد وعى نموه خبر خير سني مبتدا سني تودا دا يوكي نموه من قد وعى نمني حفظه فخير طالب الرجال أن يتجمع فهو خير طالب الرجال برتأتي كستي سيكو دندينيا فذو برباكي سجدت. أما بك خانت تقى علمي تنا akka haffazamu irratti kakaase barataan ilmii baratu tokko haffazuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan gaafa haffaze san faayidaa guddaatiitu jira. Akkasummas haffazuu kana hedduu baay'ee barbaachisaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessattuu maal ja'a bal huwa aayaatun bayyinaatun fi suduuril ladhiina uutul ilma jedhe. Ilaa qoma warreen beekumsa kennamanii keessatti Qur'aanni ayatoota gargar adda babaafamtuu taateedha. Saniifuu Qur'aanni isa haffazamee qoma warreen beekumsa qabanii keessa jiru sani jechuudha. Saniifuu yoo haffazame gaarii jechuu garsiisa. Hadiisa irrattis jiramas. Hadiisa Abdallah ibn Mas'uud nabiyicharraa gabaase naddara Allahu imra'an sami'a minna hadiisan jedhe jedhanii gabaase. Gurbaa hadiisa nurraa dhaga'ee fahafidahu hattaa yuballighahu jedhe. Akka ummata geessuuf haffazee Rabbiin fuula isaa haa bareedu.
fuula isaa haa ibsuutu jedhe jechaadha. Amma haffazamuutu baay'ee barbaachisaadha jechuu bara. Amma ilmii tana barbaadu ilmii barnoota shari'aa kana walitti qabachuudhaaf maal tahuu qabaa? Arkaana lama qabaa jedhan. Ilmii horatuun jechuun beekumsa horatuun. Rukniin duraa alfahamu waan barate san hubatu. Kun egaa fahamiin akkitti argamu barnoota san irratti hirmaatuudhaan sheekan irraa baratu san ammoo qabatee waliin yeroo dheeraaf jiraatuun barnoota kana deemee maas barbaaduun dubbisuu baay'isuun akkasuma maasis hiriyoota isaatii waliin gaafii wal gaggaafatee wal yaadachiisuudhaan kanaan argama fahmii dagartee fahmii hubannaan akkitti nama argamu qiraatuma sirriitti hirmaatte dhuftee lammaffaa immoo sheekticha irraa barattu san gadi hin dhiiftu yeroo dheeraaf waliin turta. Kanarratti immoo dabala barnootuma kee kanaa riisarchi gootee irratti barbaadda. Dubbisuu baay'ifta waan baratte sanii akkasuma waliin hiriyoota keetiin waliin gatteessee qayyabda jechuudha. Rukniin lammaffaa immoo barnoota horachuu alhifdu shamaddadu haffazuudha. Amma gaafuni maal barbaada bakka kanatti hawwii ol aanaa barbaada jechuudha. Himmaa caaliyaa himmatu rijaali tahdimul jibaala jedhaan taramni niyyaa qulqulluu maasiis niyyaa dhugaa barbaada jechaadha. Kanarratti immoo ulamaa'onni warri Ibnu Asaakirii fi kan biraallee Ibnu Abbaas irraa gabaasanii annahu qaala innamaa yaxfazu almar'u alaa qadri niyyatihi. Qixuma niyyaasaa sanirratti waa haffaza waa shamaddada jechuu barnoota kana qixuma niyyaa barnoota horachuu qabu san niyyuma sanniin ibsiin deemte jechuudha. Naam saniifuu haffazuu barbaachisa jechaadha. Waan qabde kana sirriitti yoo haffazan gaariidha. Beeytiin 14 شروطها الإخلاص والمتابعة حتى تكون يا بني نافعة. شروطها الإخلاص والمتابعة حتى تكون يا بني نافعة. شروطها أولى قالين عبادة سنيجو أما عبادة دي بأهانتون الإخلاص ربي وجته ربي كل ليس يروجت سن سمعة في رياء خنا كباتين. والمتابعة لما فانا ما سلاقان لما فا إرجما صلى الله عليه وسلم هردوه خنا دوبري ولتم برنه له فقط أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة. يروج أمهنو عبادة رب مقفها فقنا مقبدين رب مقفها فجت مقبد إخلاص يجهم من دون نقصان ولا زيادة. أكا إرجما صلى الله عليه وسلم يتندو فنساني رأيرسو في إتيز دبلو ملتي جادا. أنيفو أستم أولا قالي عبادان التنكي بلم تلمانو إتاخي خيجي جادا. أستم هو ماس إرانو ديبي جيجو بيتي سني ولي ولو وكات هي النساء. إخلاصا في متابعان شروط عبادان التنكي بلم حتى تكون أكتاتو عبادان سن يا بني يا المخية نافعة جتوني تنما فيدو كتاتو إخلاصا في متابعان جراجود جد إقامة يا بنيان كنقا تصغير جرانين يا المخية تقا جتو جالل الرأي كان جرأما أما عبادان تنما فيدو تهوف مالي ري شروط أسي لمان كان قوتتو إخلاصا في متابعة جتشو عبادة يروه الجنو أكما في بربان نتودون تاني أكا إرجمان صلى الله عليه وسلم التنوتين أفنسان أكا ستو جتشو رجتشو أما أولاغا لما جتشو نمر عبادان كيبالمو بيتين كدا شنفا إسلام والإيمان والإحسان أصول هذا الدين والأركان
كل له بشرعنا تفصيل بذا أتى معلما جبريل يجيبه النبي وهو يسأل عن هذه الأركان فيما نقلوا إلى دي بيئة إسلام والإيمان والإحسان أصول هذا الدين والأركان كل له بشرعنا تفصيل بذا أتى معلما جبريل يجيبه النبي وهو يسأل عن هذه الأركان فيما نقلوا إسلام إسلام ما فيه والإيمان إيمان فيه والإحسان إحسان أصول هذا الدين بؤروت دين الإسلام كانت والأركان أركانوتا utubaalee diin kanaati jechaadha. Ammaree islaamu wal iimaanu wal ihsaan amma kuni maraatibu diini jechaadha. Maraatibni diin sadii jenne sadeenuu asitti nuuf fide jechuudha. Akkamma hiikne kanatti islaamuu mubtadaa goonee wal iimaanuu mubtadaa ta'uu irratti haxxafne wal ihsaanuus mubtadaa ta'uun islaamuu irratti haxxafne. إسلامما إيمانا في إحسان أصول هذا الدين بؤروت دين كناتي والأركان يجون أتبع دين كناتي يجادا أكنا يكونما دايركت مبتدا بخبر أقول يجو يوم هو غرخانتي ريسي تهججو ميكم أصول هذا الدين بؤرالين بؤر دين كناتي في والأركان جوني وتبالين دين كنا إسلام جتون إسلام ما والإيمان إيمانا في والإحسان يجورا إحسانا أما دوبا هدين كان جتو بر أصولي دين كنا ما شاء الله خنا قاسر رتي أدبا فجون ورباجي سلام إسلام ما دان إيقالي إيمانatti aansi ihsaanatti aansi akkuma isaa walirra ciccimootiin nu tarrise inni nu kullun lahu bishari'inaa jee kullun hunduma jara saniitu lahu isaaf taha islaamummaa iimaana ihsaana jarreen kana bishari'inaa shari'aa keenya keessatti tafsiilu gargar adda babaasuun jechuudha ibsi tahaadhaaf bidaa isa saniini ataa mucalliman jibriilu jibriil kan sahaabota barsiisu tahee dhufe jechu mucallim egaa liyucallimakum amra diinikum amrii diin keeysanii ka isin barsiisuuf dhufe innahu jibriilu jedhan rasuulinu sallallahu alaihi wasallam bidaa jechuuni usuula diin saniini ataa dhufe jibriilu mucalliman jechuun barsiisaa haala ta'een gaafataa ta'e dhufe haa yujiibuhu nabiyyu nabiyyichi isaaf deebisa jibriiliif wahuwa yas'alu jechuun haala jibriil gaafatuun an haadhihi arkaani arkaanota sanirraa jechu utubaalee diin sanirraa haala gaafatuun fiimaa naqalu jechuun wanta sahaabonni gara keenyatti gamana dabarsan yookiin baratan keessatti jechaadha. Kun egaa maalitti akeeku jira? Hadiisa Jibriil beekama sanitti akeekee beeytiilee yookiin walaloo sadeen kanaan hadiisa Jibriil isa Muslim isaa keessatti baasee Abdallah ibn Umar irraa حدثني أبي عمر بن الخطاب جديلا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نو إرجما برجلو gaaf tokko oduma ergamaa bira jirru gurbaan uffanni isaa kaan adii ani rifeensi mataa isaa kaan gurraachaa rifeensa mataati moo rifeensa areedaati riwaayaa ibni hibbaanii rifeensa areedaa jedhu mataa haguuggatee jira jedha rifeensi areedaa akkaan gurraachaa mallattoon imaltuu deemuu irraan mul'atu dadhabbii qabu nu keessaa nam tokkollee hin beeku asii dhufee ergamaa bira gattaa'ee jilba isaa lamaan gara jilba ergamaatti irkisee sanacha isaa lamaan harka isaa ganaa isaa lamaan tafa ergamaa lamaan irra kaayyatee yookiin tafa ifiirra kaayyatee
يا محمد أخبرني عن الإسلام جد إجابة واي إسلام مرة ناهي جنان التيمة واي إيمان رناهي جد إجابة تيمان أركان إيماناتي واي إيساناتي جد إجابة sanii akkasitti ergamaan sallallahu alaihi wasallam itti himee jechuudha. Kanaafuu beeytiin sadeen sun kana keekti jechaadha. Hadiisni kun jedhama. Hadiisni Jibriil kun maal jedhama? Ummus sunnati. Haadha yookiinis hundee sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam yookiin hundee hadiisaati jechuudha. Akkuma gartee Faatihaan ummul Qur'aan yookiin ummul kitaab jedhamtu ummus sunnaa. Hadiisni Jibriilis ummus sunnaa jedhama jechuudha. Maaliif jennaan sadarkaan isaa waan guddaa ta'e akkas jedhee moggaafama jechaadha. Waan ajaa'ibaati hadiisa ajaa'ibaatti akeeke jechuudha. Islaamummaa jechuun maal jechuudha eegasiifuu? Magaas keessatti usuula diin wantoota jedhaman islaamummaa, iimaana, ihsaana jedhee biti. Islaam jechuun hiikni isaa maali? Al-istislaamu lillaahi bitawhiid. Rabbi tokkichoomsuudhaan ajaja rabbii jala butamuu jechuudha. Walinqiyaadu lahu bixxaa'a. Akkasuma maasiis ibaadaadhaan rabbiin buluu jechuudha. Walbaraa'atu mina shirki irraa qulqullaa'u kan qofaa wa ahlihi warra shirkii leellisurrallee qulqullaa'u jechaadha. Baraa'aan jiraachuu qabdi bara. Naam walaa'aa fi baraa'a isa jaamu santu jira. Amma kun egaa islaamummaan diinii ergamtoota hundaati. دين برا إسلام ما مالي ربي إنما رانكيبل إن الدين عند الله الإسلام فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نعم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يا ربي اللهم ألا دين برا خنبر بعد ربي لسر رانكيبل يجو أما دوب إسلام ما خنت خفت أمي مال دين محمد صلى الله عليه وسلم دين نبي محمد التين بفخان أركان نساء شن هتايسان جيجو إيماني ومال جيجوري معنانسا تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح يعني قلبين دوغومسي الرب نمه رقابه هم نتي تينيتوني وجدته خوجيتشارا يزيد بالطاعة إيمان سن إبادات أن دبلا وينقص بالمعصية دلي هجتشوران إرتا أما إني إيمان خونغا خما أسيت جنة خون وجين نما راكي بلمو سريته شرطي ديان نعم نمي توكو إيمانا ملتي وجين ساران قول أمتويتشا إيمان نقوني بضع وستون شعبة دمي جهاتمي في وهي كوا خراء ليمو لا إله إلا الله كلمات توحيداتي هن الراجدي مو دمي سنكيسا إماتة الأذى عن الطريق وأن مركز توكو خرارا خاصو والحياء شعبة من شعبه جا سالفة يوخي يلؤونيسي دمي إيمانا راتي جيتشارا أما إيمانا خانت ونفر أمي أستيجودا قلبين يادني قلبينيس أقومسو خانات الرافر أمي يجري أبان كتاب خانا أركان إيمانا ومي قري جهجيجو أكما حديث جبريل كيتي إسلام ما في إيمانا وان جاءو خانا دين كن gurguddaan diin isuma isa yeroo kana keessatti walitti qabamaa yoo isaan kun bakka takkatti dubbataman waliin amma kuma asitti kunoo islaamummaa iimaana jedhetti aansee miti yoo bakka takkatti kan walitti qabaman islaamummaa fi iimaanni islaamummaan wantoota zaahira kanaan hojjetamu hojii gubbaarra mul'atee hojjetamu kanaan hiikamaa jira iimaanni immoo hojii keeysa وعقيدة اعتقادات غرغرة سنيني يكني كسي غرغرة قبمو قب يومه أدى تدبتمان إسا توكو خاني نيخو ندنديسي إسلام مثل إيمانا نيخو إيمان إسلام مرأة نيخو دنديسي يو أدى تدبتمان نعم فنموه إرجمان صلى الله عليه وسلم حديث وفد عبد القيس خيثما غوسا عبد القيس جلمتو yeroo hiiku
إسلام ما وقع يقومال جل أديس مجيب الكيتي فأمرهم بالإيمان بالله وحده رب مقفت أمنت أججي ثم قال لهم إسان جاء تدرون ما الإيمان بالله وحده رب قفت أمنوا وأنت بيتني قالوا الله ورسوله على جنان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان أكن جيجا إيمانا ما إيمان نتشيس معنى إسلام ما يجو tokko tokkoon moggaasuu dandeenya jechuudha adda addatti yoo dhufan. Ihsaanni immoo an ta'budallaha ka'annaka tara. Rabbi akka waan ijaan laaltee gartuutti gabbaru jechuudha. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يؤتي أركو باتلي إساسي أركا. أما إحسانكم مال قرسي سجان. علامة إتقان الإسلام والإيمان. ملتو شمنا إسلام ما في إيماناتي. إسلام ما في إيماني شمو ملتون إحسان جراجو. أما دوبا هم هي كان إحسان جتشو مال جتشو عبادة الله ربي قبروا على مقام المشاهدة akkuma waan agartuu sanitti jechuudha. Sadarkaa isa arkuu sanirratti awil muraaqabati yookiin ofirraa eeguutiin. Inni kun immoo waa sadii mirkanaa'a jedhanii isaanii kun. Mee isaanii wantoota sadii ni mirkanaa'a. Isaanii jiraachuu waa sadii mirkaneessuu danda'a. Tokkoffaan niyyaa qulqulleessu munaafiqummaa fi haana arkanii fi haana dhaga'anii irraa niyyaa ta'e qulqulleessuudha. Naam. Amma kaawugaa akkasii isii tanagaa makluuqni beekuu hin danda'u irratti. Rabbiitiitu isa eega keessaa fi gubbaa isaa beeka rabbii waan ta'eef. Lammaffaa immoo wanni isaanii mirkanaa'uun ittibaa'u sharii fil amali. Hojii hojjetu keessatti shari'aa hordofuu. Naam gabrichi immoo sifaa shari'aa keessatti dhufee jiru saniin ibaadaa hojjete. Kana wanni isaanii jiraachuu mirkaneessa. Kun ammoo waan barbaachisaadha. Bid'aan hojjetu baasa guyyaa keessaa dhufee sin hojjetu. Isuma shari'aa irra jirtu qofa hojjetu. Sadaffaan ammaasis hojii hoggaa hojjetu bareechee hojjeta. Murannaa fi akkasuma ammaasis mooraalii fi potenshaala kan qabu ta'ee raawwata jechuudha ibaadaa sana. Gammachuutti qaba. Sirreessee hojjeta. Isaana jechuun bareechuu saniidha. Wantoonni sadeen kun wali qabamuun ammoo mallattoo maaliiti? Gabrichi kun rabbii isaa rabbiin na arka jedhee gabbarutti jira. Egaa hojii anaaf barreessu jira jedhee gabbaruu san garsiisa jechaadha. Maasha Allah. Amma wanni kunis wanta sirriitti beekamuu qabu jechuudha. Edaanuu islaamummaa fi imaanni bakka walitti qabamanitti hiika adda addaatiin hoggaa walitti dhufan islaamummaan hojii gubbaa kana jechuudha. Wanta mul'ataa ta'e kana. Imaanni immoo aqiidota itiqaada keessaa sanii intarnaaliidha jechuudha. Waan keessaa waan ol bahee mul'anne keessatti inni yaadu sanii. Gaafa garagaratti dubbataman ammoo islaamummaadhaanis imaana ni jedhama. Imaanaanis islaamummaa ni jedhama. Kan ammoo hadiisa wafdi Abdalqeesii sayya muslim keessa jiru santu nu ragaadha. Imaanni duubaree damee meeqa qaba yoo jedhan 70 fi wayi waan jettu jetti 76 jaha qaba jechuudha. Kan keessaa karraa olii kalimaa tawhiidaati. La ilaha illallah jechuudha. Kan irraa gadii xiqqoon ammoo waan nama rakkisu karaarraa kaasuudha jechuudha. Waan akka qoree, mukaa, dhoqqee waan kana karaarraa bareechuudha. Amma walumaa galatti ture dubbiin akkana. Imaanaa fi islaamummaa fi imaanni hoggaanii fi cime garamitti deema gara ihsaanaatitti dhufa jechuudha. Ihsaanni immoo ibaadaa tana akka waan rabbi arku jiruutti hojjechuu. Rabbi firratti eegaadhaa hojjechuu. Kun immoo maaliin mirkanaa'aa jenne niyyaa qulqulleeffattee waan hojjettu keessa shari'aa hordoftee isii hojjettu san ammaas bareechitee murannoodhaa fi mooraaliidhaan
potenshaala cimaa qabaattee bareechitee hojjettee akkasi geggeessuudha jechuudha. Amma walumaa galattuu egaa gabrichi wantoota sadeen isaanitti mirkanaa'u kana qabaate taanaani yeroo ibaadaa takka hojjetu yeroo waan tokko hojjetu gabrichi kun rabbii isaa kana rabbiin na arka hojii tiyyallee na arka jechuu mirkaneeffateeti dhugoomsee hojjetu jira jechuudha. Walumaa galattuu egaa maraatii wuddii jedhama jarri sadeen islaamummaa fi imaana isaanii jechaadha. Naam. Beytiin 18ffaa wawaajibun imaanunaa birrusuli li'annahum ahlun lidhaaka alfadli. وواجب إيماننا بالرسل لأنهم أهل لذاك الفضل يدون للتوحيد والإيمان والكفر بالأصنام والأوثان. وواجب جيتشون درقما إيماننا أمنون كينيا بالرسل إرقمتوتة أمنون كينيا درقما جيتشون أما لا إرقمتوتة أمنون كينيا درقما يرو جنيه كنا إيماننا إيمان مبتدأ مؤخر قول إيمان مضاف نام مضاف إليه بالرسل جرى إيمان التلرى وواجب أما واجبني خبر مقدم يجرى وإيماننا جتو تري أصلي وإيماننا بالرسل إرقمتوت التأمنون كينيا واجب جتون دركما لأنهم إسانيتي أهل haka godhatudha lidhaakal fadli caalmee sana haka godhatan itti amanuun dirqama ta'uu sana haka godhatu jarri kun jechaadha. Ahlun jechuu kun mustahiquuna jechuu ma yad'uuna ni waamu isaan ergamtoonni littawxiid ila tawxiid gara tawxiidaatti waamu laamatti maanaa ilaati wal iimaan jechuun gara iimaanaatitti ummata waamu isaan yaa wal kufriyaa gara kafruutti waamu yookiin mormuu jechuudha. Bil asnaami taabota mormuu wal awthaani wantoota rabbii gaditti gabbaraman mormuu jechuudha. Amma asnaamaa fi awthaana garaagarummaan isaanii maali laata? Asnaamiin jam'u sanamiin danuudha. وهو كل صورة صورت فوتو وانت مثلا فوتو خافمتون لما يعبد من دون الله والرب قد يتقبرمو فوتو دا جمع أوثان مو جمع وثان كنيس دنونا انت انسا وثان جرما وهو كل ما قصد وان يادم هند بنوع من انواع العبادة وصوت عبادات را تهين وانت يادم لغير الله rabbiin ala jiru tokko. Amma kuni dhagaas, mukaas, jaarmayaas, qabrootaa fi wantoota biraatis ta'u jechuudha. Isiin sanamaa sun ammoo footoo kaasta waan san. Footoo waan saniitiiti deebi'ee gabbaramu. Akkasii miti kun immoo horee maali? Wantuma ruuhii hin qabne bira mukaas ta'ee dhagaa, jaarmayaas ta'ee qabrii waan biraatis kan gosa ibaadaa gosoota ibaadaa irraa gosa takkaanis ta'u gosa lamaanis sadiinis hamilamtee fedhamtee itti gabbaramtee jechaadha. Feetuu footoo kaafamtee footoon si jirti. Siidaa godhamtee siidaan jirti ta'a. Sunis jiraachuu baatu bakka hunda siiti. Kanaafuu waggaa kanaa wasan wanta jennu kanaatiitu a'ammu jechuun irra bal'aadha jechuudha. Sanama jechuudha. Amma akkas jedhee hiike gala. Sanamni wantuma haawiltii godhamee yookiin footoo kaafamtee rabbii gaditti wanta rabbii gaditti gabbaramu taatee isi kasis footoon sidhaa kaafamtee uummanni gabbaru. Isaan immoo wasaniin kuni waanuma gosoota ibaadaa keessaa ibaadaa rabbii hojjetamuu qabu keessaa ittiin gabbaramuudhaaf yaadamee itti yaadamee hamilamee godhatamu tokko mukas ta'ee dhagaa jaarmayas ta'ee qabrii
وانت براتيس فدوان فوتو خافمي قبرمو تها فدو وان براتيس تها والما غلطو يجو خناتي تيتو الربل لا دلام أما قا ربي قدت وانت برا نمني وامته ربي قدت وان برا كبري وانت سمى القرأة يجو وثنا قرأة يجو أو قرأة كبري أما خنان وقا جنوكا نعم وخرج بذلك جاء عن دين الإسلام دين الإسلام الرئيس بينهم تتوقع وانت توقع قبروا جيتشار يوم خائي وثن وثن footoo godhee yookiin haawiltii godhee ka'ee hojjete sanamatti jijjiiree jechuudha. Wasana gara sanamaatitti jijjiirrate jechuudha. Wasaan inni jiru kun bal'ina qabaa. Sanam inni jiru immoo gaafa footoo godhamee yookiin haawiltii godhamee gabbaramu jechaadha. Maasha Allah. Amma gaa kanarratti maal baranne hanga ammaatitti jechuudha. Mee beeytiilee 18 19ffaa keessatti ergamtootatti amanuun akka dirqama ta'e. Itti amanuun dirqama ta'uu saniif ammoo isaan warruma kanaaqa godhatu. Hojiin isaanii maali yoo jette tawhiidaa fi iimaanatti uummata waamu. Kana qofaa miti sanamootaa fi awsaanota yookiin wasan wanta jedhamu mormutti ajaju sanitti nama waamu jechaadha. Maasha Allah. Walumaa galattuu fuugaa barnoonni keenya kanarraan tanaa maalii waliin wal qabata bu'uuraalee amantiidha. Bu'uuraalee diinal islaam kan islaamummaa iimaanaa ihsaana. San keessa ammaasiis ergamtootatti amanuu jechuudha. Hojiin ergamtoota tawhiidaa fi iimaanatti waamuu akka ta'e kanuma qofaa miti maasiis wantoota rabbii gaditti gabbaramanitti kafuruu wantoota san mormuu akka ta'e agarsiise jechaadha. Amma duuba ergamtootatti amanuu gaafa jennu maal jechuun inni kun ergamtootatti amanuun waan hedduu ifitti hammata jira. Ergaalee isaan ittiin dhufan san dhugoomsuus ta'e nabiyyummaa isaanitti isaanii ragaa ba'u jechuudha. Zaahira kanaa fi dho'isattis kan isaanis jechaadha. Isaan kun waan himan keessatti dhugaa dubbatu jettee kana aqiidaa godhachuu. Waan san biratti nan bifne ergaatti kennamte san akka jirutti bakkaan gahan jettee kana beekuufi qabda jechaadha. Waan tokko biratti nan bifne dhuguma akkasitti fudhachuudha if keessatti qaba hammata jechaadha. Maasha Allah. Darsii teenya tanarraan tanaa insha Allah asumatti dhaabbannaa. Sagantaa dhuftuun hanga walitti deeminu fi nagayaan naa jiraadha. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله